السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا من تبراس أشام هرك فوني جتة بقربي ساهنا زنجي أكسمانو جر توسنين جتة بني جر قاديني هنا أكسين سنينجا والله هدو دكا يخان وان نما قد سيساتين أرجع جرا ونيني أنا أرجع جرولين لقاربي namni yoo biyya keessa ta'a rakkates waan ajaa'ibaati. Biyya namaatti illee rakkatu wooma jiraati, biyya keessatti illee rakkatu waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Maaliif jennaan biyya ofii faaya biyya ofii keessatti rakkatu hedduu takka namatti ulfaata. Maaliif yoo jettan dhugaa rabbii akkuma gartan Abrahaam yookaan gololchaan hedduu takka rakkateeti kan biyya Yaman jaamturraa gara biyyaa galee akkasuma ammoo mucaa isaa dallaalli fuudhee harkaa qaba. Wallahi ilmoo daa'ima gaasila gartee waan bakka geellee ta'e nama gaddisiisu ilmoo daa'ima fuudhee yeroonii fi gartee dhugaa rabbii birrii buusaa namaan jiru waan ajaa'ibaati. Maaliif jenna jireenya biyya namaa keessatti yoo rakkatte yaadidha. Jireenya biyya fi keessatti yoo rakkoon akkanaa jiraatte dhugaa rabbii biyyuma ifiitu nama jibbisiisa. Warreettan biyya jirtanis kan sagalee kana dhageessan akka du'aa gootanii fi warreettan biyya namaa jirtanis hedduun keessa miidiyaa kana laalaa jirtanii akkasuma haati isaalleen maraachaa jirti, akkasuma abbaan isaalleen biyyarraa ba'ee jira, akkasuma ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti du'aa gootanii fi akkuma duraanitti akka cinaa dhaabbatanii isiniin ja'a. Oromoon wal maree hin qabuun isiniin jaha. Wallahi taa akkasiiti bakka jirtanirraa sagalee tahaa fi callifnee wallaaluun kun gaarii miti. Hedduu takka ulfaataan isiniin jaha. Rakkina dila san keessa dabre yeroo arra biyya tiyyaa dhiiga kiyyaa jee kan biyya galu yeroo mucaan akkana ta'u hedduu takka nama gaddisiisa. Akka calliftanii ilaaltan hin barbaanne warreettan gartee biyya namaa jiru akka du'aayidhaan bira dhaabbattan, warreettan Itoophiyaa jirtanis akka gartee wajjin deemtanii gargaartanii mucaa kana wajjin barbaaddaniin isiniin ja'a. Dhugaa rabbii haatisaa hedduu takka rakkachaa jirti, halkanii guyyaa wallaalaa jirti. Gaa isiin tadeessa dhiisii nu kan ijaan arku kunu nu mararaa jira. Akkasiiti hin callisin haadhaa warreettan bira jirtan haadhaas jajjabeessaadhaan isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti nagayaan tura.